Harka fuunee hordoftoota Martikeet Riyoo gama TikTok kiyyaatiin illee follow na gochuudhaan YouTube koo Martikeet Riyoo jedha. Martikeet Riyoo jechuudhaan seenaati search godha. Subscribe, share, comment, like gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Ay nama jaaladhu waan qabuuf. Ayee nagaa akkam jirta? Nagaa. Riyoon jedhama. Fatiyaan jedhama. Ayee Fatiyaa gaafii wayiis gaafachuu barbaade. Ayee gaafadhu. Jaaladha. Nama jaaladhu qaba. Nama jaaladhu qaba. Ana nan jaalattu? Ay namumaa si jaaladha malee nama jaaladha. Ayee nama ta'uu kiyya qofaan na jaalattaa jechaadha. Nama ta'uu si jaaladha. Ani garuu si jaaladha akkanumaan. Sin beeku garuu si jaaladha. Yoo ati na jaalatu dandeessaa? Maa? Sitti ulfaate? Ay nama jaaladhu waan qabuuf. Ayee nama jaalattu waan qabduuf. Ani bar jaalala obbolummaatiin siin jee malee kan obbolummaan ani sirriitti jaaladha. Ayee qashtiiti yaa illee kan obbolummaa siin jee ishee nama jaalattu san akkuma amma jettetti jabeessii qabadhu. Ayee galatoomii. Kanaaf ammoo jaalala namaa kabajaadhaanii. Ayee nagaa akkam? Jirta? Nagaa. Jirra. Riyoon jedhama. Faamii jedhama. Ayee Faamii. Gaafii wayiis gaafachuu barbaada. Jaalala namaaf ilma namaatiif qabdu naaf ibsu yoo siin jedhe akkamitti naaf ibsuu dandeettame? Dhugaa keeti jaalalli ilma namaa baay'ee barbaachisaadha. Nama yoo jaalatte waan guddaa irraa baratta, waan guddaallee argatta. Kanaaf ammoo jaalala namaa kabajaadhaanii fi isa jaalachuudhaan amanamummaadhaan argisiistaani. Kanaaf si jaaladha. Ayee anis si jaaladha. Galatoomi siin jedha. Ayee. خيركم من تعلم القرآن. السلام عليكم. Nagaa akkam? Fayyaadha? Jirra. Fayyaa. Riyoon jedhama. Okay, Abdurrahman jedhama. Hayyee Abdurrahman. Gaafii wayii si gaafachuu barbaada. Annaa dhaamsa wayii akka uummata keenya kanaaf nuuf dhaamtu barbaada. Kaameraan garam jedhame? Kaameraa rakkoon qabu kaameraan hin jiru. Ati jechuun dhaamsuma akka nu dhaamtu sirraa dhaga'ee barachuu barbaade. Okay, dhaamsan dhaamu. Ummanni keenya walii dhaamu qaba fakkeenyaaf amma hadiisa rasuul rabbii sallallahu alayhi wa sallam khayrukum man ta'allama al-qur'aana wa 'allamahu jedhanii caalaan keessan nama baratee qur'aana barsiisee jechaadha. Namni qur'aana bichaa osoo hin ta'e waan biraallee baratee namni nama barsiise nama kamirra caalaadha jechuudha. Na waan beekan walii qoodu wayyaa jechaadha. Maashaallah hadiisni kee baay'ee natti tolee jira. Dhaamsi ati uummata keenya kanaaf dabarsite. Anna akkasuma namoota uummata Oromoo kanaa maal jechuu barbaadde? Uummata Oromooti waan jedhuuni gurbaa kana follow godha, like godha jedhaan. Akkamiin beektaa akkasii waraabu jiru? Maatiin moobaayila kana jala qabaan jirtu? Ayyee galatoomi siin jedha. Ayyee. Akkam jirtu har'aa gaafii ajaa'ibaa gaafii dinqisiisoo fi kan namoonni hedduun itti tawazaagabuu danda'a wayii isin gaafachuu barbaada. Annaa gaafii san namoota karaa deeman gaafadhee akka isaan deebisanii fi hin deebisne ilaala. Nu hordofaa nu wajjin tura isiniin jedha. Arabanni jira malee. Hayyee brother nagaa akkam? Jirta? Fayyaadha. Jira. Riyoo jedhama. Ishi Alex jedhama. Hayyee Alex Itoophiyaa keessaa maal fa'aatu sitti hin tolle mee wanti sitti hin tolle jira? Arabanni jira malee. Waan akkamii fa'a? Ara Itoophiyaa keessa jiraachuu rakkanneera wallaahi rakkanneera. Maaliin rakkatan mee wanti rakkatteen jira wanti sitti hin tolle maal taate? Ati eessa jiraatta? Ani magaalaa Adaamaa jiraadha. Hayyee magaalaa Adaamaa hanga jiraattu keessaa wanti sitti hin tolle wayii jira? Baannee jira. Hayyee maal waan akkam? Nyaata nyaachuuf salfii. Hayyee. Taaksii yaabbachuuf salfii. Hayyee. Birrii dannabaan kee fudhachuuf salfii. Hayyee. Achi kaawwachuuf salfii. Salfii eeggachuu dadhabdee jecha ati amma hiriiruma eeggatee warafaa keetiin wanta hundarratti warafaa si eeggata. Amma baal haftiin garii maal nuun jedhu beekte yoo nu taaksii birriin kafalunnee nu kan deemnu. Ayyee. Waan nuun jedhu beekte. Maal siin jedhu? Ganama kudhaniin deemnee galgala kudhaniin galla. Ayyee. Mootummaan akka birrii taaksii nu kafalu jenna. Mootummaan birrii taaksii si kafaluu qabaa jechaadha. Taaksii nu maraafuu kafaluu qaba. Maay. Jiraattana fakkaate. Yaa ani asuma jiraadha. Ani akkasitti. Kanaafuu qaamni seera ilaalu salfii kana nurraa gabaasuu qaba jedhama. Ayyee taaksiin nuuf haaramadamuu jechaa jirta jechaadha.
Hayyee amma asumaan dhaamsisii dabarsu tokko jira. Ayyee maala Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota Martikee Tiriyoodha. yaa yuutuubiin kiyya Martikee Tiriyoo jedhama. Achirra seeniitii ilaali waraabbiseef gochuu jira. Kanaafuu warri viidiyoo kana agartan subscribe, share, like, comment gochuu akka hin daganne yaa jechuu barbaade. ayyee hedduunaaf galatoomii biroo kiyya akkami beeytee akkaan si waraabaa jiru. Achi awwaala achi waa wayii arge. Achi argite ayyee galatoomii biroo. Ayyee. Ayyee. Nagaa akkam? Jirta? Nagaa. Riyoon jedhama. Abdiin jedha. Ayyee Abdii gaafii wayii si gaafachuu barbaada. Gaafadhu rakkoon qabu waan danda'u yoo ta'e siifan deebisa. Ayyee nama ni jaalatta? Nin jaaladha garuu nin jaaladhe. Ni jaalatta. Ayyee jaalala isaaniif qabdu mee haala kamiin naaf ibsuu dandeetta? Jaalala namootaaf qabdu. Yaa'u Naaf ibsi rakkoon qabu jaalala. haaya nama hin jaaladhan nama akkami jaaladhoo siin jedhe kan qabu ka waa takka kan qabne gargaaruudhaan ka qabu ammoo akkuma qabutti isuma hin jaaladhaani akkanumatti hin jaaladha nama waan jedhame kamiyyuu hin jibbu. Namoota hundayyuu ni jaalatta kan hin qabne ni gargaartaa jechaadha waan qabdurra. Kan qabu ammoo akkuma inni qabutti kan hin qabnee fi kan hin qabullee ija tokkoon laaltee wajjin jiraattaa jechaadha. Kan qabne hin gargaaran ka qabu ammoo akkuma inni qabutti iyyuu walumaan wal ta'ee jiraadha. Kanaaf nama waan jedhame kamiyyuu hin jaaladha. Yaa ammas namoota jaaladhu nus si jaalanna biroo. Ayyee.